ሰውን አንመታም ከሀገራችን የትም አንሄድም ኖ ሰብሰብ ቀሮ እናንተ ብቻ አጠሩሩ ቀሮ hindarbatina innesina kabajamtoota fi jaallatamtoota guyyaa irraa handhuura Oromiyaa magaalaa Finfinnee ganda Ayyarxeenaa fi akkasuma Zanna Morkitti argamna guyyaa irraa qabsoo guddaa godhamaa jira. Rakkoo guddaa nu dhabaa jirra qabsoo guddaa gaggeeffamaa jira. Guyyaa irraa qabsoo guddatu gaggeeffamaa jira magaalaa Finfinnee handhuura Oromiyaatti. Nafxanyaan guyyaa irraa dhakaadhaaf waan kana rakkisaa jiran woboodhaan keenya takka ummanni keenya qaama mootummaa irraa ta'e gargaarsa guddaa nu godhu jira. Isaa wajjin jirra. Egaa guyyaa har'aa qabsoo jajjabaatu gaggeeffamaa jira handhuura Oromiyaa magaalaa Finfinnee naannoo Ayyarxeenaa fi akkasuma Zanna Worqii gidduutti qabsoo guddaatu gaggeeffamaa jira. Qaamoleen mootummaa irraa ta'an ammoo gargaarsa guddaa uummata keenya godhu jiranii qeerroowwan keenya irra aananii jiranii dhakaanis tumamanis hedduu naamusa isaanii eeggatanii qeerroowwan keenya bifa adda ta'een kan socho'aa jira yommuu ta'u hedduu nama gammachiisa. Ulfaadhaa horaa bulaa deebanaa isin hin jenne warreen akka nu daawwachaa jirtanillee egaa guyyaa har'aa Rabbiin lubbuu keenya haa baasu, Rabbiin ruuhii namaa haa baasu. Qabsoo guddaa gaggeeffamaa jira. Akka Rabbi nagahaan nu oolche, nagahaan nu bulchu, nagahaan nu galchu bakka jirtanitti du'aa keessaniin nu dagatina jenna. Bitaa mirgaan dhakaan darbatu jira. Bitaa mirgaan dhufaasa jira. Kanaaf inshallah hundi keessanii bakka jirtanitti nu jabaadhaa. Galatoomaa horaa bulaa deebanaa. Qabsoon kalee eegallee ammas ittuma fufna. Walla gennami, nudakan darbannumi, inyaanni waa
أن ورا برما أنفرام أنفرام كاغراچين يتم أندم أنشاشم كاغراچين يتم أندم أنفرام أنكرام أنمتام 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 أنفرام أنكرام أنفرام أنكرام سون أنمتام سون أنمتام كاغراچين يتم الندم يتم الندم no stop Kerro إنها تبيت أطرورو كيرو هندر باتنا إنها سنا kabajamtoota fi jaallatamtoota guyyaa har'aa handhuura Oromiyaa magaalaa Finfinnee ganda Ayyarxeenaa fi akkasuma Zannab Worqitti argamna. Guyyaa har'aa qabsoo guddaa godhamaa jira. Rakkoo guddaa nu dhabaa jirra. Qabsoo guddaa gaggeeffamaa jira. Qabsoo guddaa gaggeeffamaa jira. Guyyaa har'aa qabsoo guddaatu gaggeeffamaa jira magaalaa Finfinnee handhuura Oromiyaatti. Nafxanyaan guyyaa har'aa dhakaadhaa fi waan kana kan rakkisaa jiran woboodhaan keenya takka ummanni keenya qaama mootummaa irraa ta'e gargaarsa guddaa nu godhu jira. Isaa wajjin jirra. Egaa guyyaa har'aa qabsoo jajjabaatu gaggeeffamaa jira handhuura Oromiyaa magaalaa Finfinnee naannoo Ayyarxeenaa fi akkasuma Zannab Worqii gidduutti qabsoo guddaatu gaggeeffamaa jira. Qaamoleen mootummaa irraa ta'an ammoo gargaarsa guddaa uummata keenya godhu jiranii qeerroowwan keenya irra aananii jiranii dhakaanis tumamanis hedduu naamusa isaanii eeggatanii qeerroowwan keenya bifa adda ta'een kan socho'aa jiran yommuu ta'u hedduu nama gammachiisa. Ulfaadhaa horaa bula deebanaas hin jenne warreen akka nu daawwachaa jirtanillee egaa guyyaa har'aa Rabbiin lubbuu keenya haa baasu, Rabbiin ruuhii namaa haa baasu. Qabsoo guddaa gaggeeffamaa jira. Akka Rabbi nagahaan nu oolche, nagahaan nu bulchu, nagahaan nu galchu bakka jirtanitti du'aa keessaniin
nun dagatina jenna bitaa mirgaan dhakaan darbatu jira bitaa mirgaan dhufaasa jira kanaaf inshallah hundi keessanii bakka jirtanitti nu jabaadha galatooma horaa bulaa deebana qabsoon kalee eegalle ammas ittuma fuufna Ero wala gennami nudakan darbannumi inya annu wara warma anfaram kagarachin yetim annedim anshashim kagarachin yetim annedim anfaram ankoram anmatam anfaram ankoram anfaram saun anmatam kagarachin yetim annedim no sab Kerro Inna debicha ataruru Kerro hindarbatina innesina kabajamtoota fi jaallatamtoota guyyaa irraa handhuura Oromiyaa magaalaa Finfinnee ganda Ayyarxeenaa fi akkasuma Zanna Morkitti argamna guyyaa irraa qabsoo guddaa godhamaa jira rakkoo guddaa nu dhabaa jirra qabsoo guddaa gaggeeffamaa guyyaa irraa qabsoo guddatu gaggeeffamaa jira magaalaa Finfinnee handhuura Oromiyaatti nafxanyaan guyyaa irraa dhakaadhaa fi waan kana kan rakkisaa jiran woboodhaan keenya takka ummanni keenya qaama mootummaa irraa ta'e gargaarsa guddaa nu godhu jira isaa wajjin jirra Egaa ka guyyaa har'aa qabsoo jajjabaatu gaggeeffamaa jira handhuura Oromiyaa magaalaa Finfinnee naannoo Ayyarxeenaa fi akkasuma Zanna Worqii gidduutti qabsoo guddaatu gaggeeffamaa jira qaamoleen mootummaa irraa ta'an ammoo gargaarsa guddaa uummata keenya godhu jiranii qeerroowwan keenya irra aananii jiranii dhakaanis tumamanis
hedduu naamusa isaanii eeggatanii qeerroowwan keenya bifa adda ta'een kan socho'aa jiran yommuu ta'u hedduu nama gammachiisa. Ulfaadhaa horaa bula deebanaas hin jenne warreen akka nu daawwachaa jirtanillee egaa ka guyyaa har'aa rabbiin lubbuu keenya haa baasu, rabbiin ruuhii namaa haa baasu. Qabsoo guddaa gaggeeffamaa jira. Akka rabbi nagahaan nu oolche, nagahaan nu bulchu, nagahaan nu galchu bakka jirtanitti du'aa keessaniin nun dagatina jenna. Bitaa mirgaan dhakaan darbatu jira, bitaa mirgaan dhufaasa jira. Kanaaf inshallah hundi keessanii bakka jirtanitti nu jabaadhaa. Galatoomaa horaa bulaa deebanaa. Qabsoon kalee eegalle ammas ittuma fufna. Qeerroo walla gennami nu dhagaan darbannumi, nu dhagaan darbannumi. Inyaanni warima, anni warima, anfaram, anfaram. ሀገራችን የትም አንሄድም አንሸሽም። ሀገራችን የትም አንሄድም አንፈራም አንኮራም አንመታም 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 አንፈራም አንኮራም አንፈራም አንኮራም ሰውን አንመታም ሰውን አንመታም። ከሀገራችን የትም አንሄድም የትም አንሄድም። No, 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 no. Stop. Kerro. Inna debicha atoruru. Kerro. Hindarbatina, Inesina. Kabajamtoota fi jaallatamtoota guyyaa har'aa handhuura Oromiyaa magaalaa Finfinnee ganda Ayyarxeenaa fi akkasuma Zanna Morkitti argamna. Guyyaa har'aa qabsoo guddaa godhamaa jira. Rakkoo guddaa nu dhabaa. Jirra qabsoo guddaa gaggeeffamaa jira. Qabsoo guddaa gaggeeffamaa jira. Guyyaa har'aa qabsoo guddaatu gaggeeffamaa jira magaalaa Finfinnee handhuura Oromiyaatti. Nafxanyaan guyyaa har'aa dhakaadhaa fi waan kana kan rakkisaa jiran woboodhaan keenya takka ummanni keenya qaama mootummaa irraa ta'e gargaarsa guddaa nu godhu jira. Isaa wajjin jirra.
Egaa guyyaa har'aa qabsoo jajjabaatu gaggeeffamaa jira. Handhuura Oromiyaa magaalaa Finfinnee naannawaa Ayyaarxanaa fi akkasumas Zannaa Worqii gidduutti qabsoo guddaatu gaggeeffamaa jira. Qaamoleen mootummaa irraa ta'an ammoo gargaarsa guddaa uummata keenya godhu jiranii qeerroowwan keenya irra aananii jiranii dhakaanis tumamanis hedduu naamusa isaanii eeggatanii qeerroowwan keenya bifa adda ta'een kan socho'aa jiran yommuu ta'u hedduu nama gammachiisa. Ulfaadhaa horaa bula deebanaas hin jenne warreen akka nu daawwachaa jirtanillee egaa guyyaa har'aa Rabbiin lubbuu keenya haa baasu, Rabbiin ruuhii namaa haa baasu. Qabsoo guddaa gaggeeffamaa jira. Akka Rabbi nagahaan nu oolche, nagahaan nu bulchu, nagahaan nu galchu bakka jirtanitti du'aa keessaniin nu dagatina jenna. Bitaa mirgaan dhakaan darbatu jira. Bitaa mirgaan dhufaasa jira. Kanaaf inshallah hundi keessanii bakka jirtanitti nu jabaadhaa. Galatoomaa horaa bulaa deebanaa. Qabsoon kalee eegallee ammas ittuma fufna. Qeerroo walla gennami nu dhagaan darbannumi እኛን ወርማ አንወራወርማ አንፈራም ከሀገራችን የትም አንሄድም አንሸሽም ከሀገራችን የትም አንሄድም አንፈራም አንኮራም አንመታም አንፈራም አንኮራም አንኮራም ሰውን አንመታም ከሀገራችን የትም አንሄድም ኖ ሰብ ቀሮ እናንተ ብቻ አጠሩሩ ቀሮ hindarbatina እነስና kabajamtoota fi jaallatamtoota guyyaa har'aa handhuura Oromiyaa magaalaa Finfinnee ganda Ayyaarxanaa fi akkasuma Zannaa Worqiitti argamna. Guyyaa har'aa qabsoo guddaa godhamaa jira. Rakkoo guddaa nu dhabaa. Jirra qabsoo guddaa gaggeeffamaa jira. Guyyaa har'aa qabsoo guddaatu gaggeeffamaa jira magaalaa Finfinnee handhuura Oromiyaatti. Nafxanyaan guyyaa har'aa dhakaadhaa fi waan kana kan rakkisaa jiran woboodhaan keenya takka uummanni keenya qaama mootummaa irraa ta'e gargaarsa guddaa nu godhu jira. Isaa wajjin jirra.
Egaa ka guyyaa har'aa qabsoo jajjabaatu gaggeeffamaa jira. Handhuura Oromiyaa magaalaa Finfinnee naannoo Ayyarxilaa fi akkasuma Zannaa Worqii gidduutti qabsoo guddaatu gaggeeffamaa jira. Qaamoleen mootummaa irraa ta'an ammoo gargaarsa guddaa uummata keenyaaf godhu jiranii qeerroowwan keenya irra aananii jiranii dhakaanis tumamanis hedduu naamusa isaanii eeggatanii qeerroowwan keenya bifa adda ta'een kan socho'aa jiran yommuu ta'u hedduu nama gammachiisa. Ulfaadhaa horaa bula deebanaas hin jenne warreen akka nu daawwachaa jirtanillee egaa ka guyyaa har'aa Rabbiin lubbuu keenya haa baasu, Rabbiin ruuhii namaa haa baasu. Qabsoo guddaa gaggeeffamaa jira. Akka Rabbi nagahaan nu oolche, nagahaan nu bulchu, nagahaan nu galchu bakka jirtanitti du'aa keessaniin nu dagatina jenna. Bitaa mirgaan dhakaan darbatu jira. Bitaa mirgaan dhufaasa jira. Kanaaf inshallah hundi keessanii bakka jirtanitti nu jabaadhaa. Galatoomaa horaa bulaa deebanaa. Qabsoon kalee eegalle ammas ittuma fufna. Qeerroo walla gennami nudakaan darbannumi nudakaan darbannumi inyaanni warima anni warima anfaram ሀገራችን የትም አንሄድም አንሸሽም ሀገራችን የትም አንሄድም አንፈራም አንኮራም አንመታም አንፈራም አንኮራም አንኮራም ሰውን አንመታም ከሀገራችን የትም አንሄድም No. Stop. Kerro. እናንተ ብቻ አጠሩሩ ቀሮ hindarbatina inesina kabajamtoota fi jaallatamtoota guyyaa har'aa handhuura Oromiyaa magaalaa Finfinnee ganda Ayyarxeenaa fi akkasuma Zannaa Worqiitti argamna. Guyyaa har'aa qabsoo guddaa godhamaa jira. Rakkoo guddaa nu dhabaa. Jirra qabsoo guddaa gaggeeffamaa jira. Guyyaa har'aa qabsoo guddaatu gaggeeffamaa jira magaalaa Finfinnee handhuura Oromiyaatti. Nafxanyaan guyyaa har'aa dhakaadhaa fi waan kana kan rakkisaa jiran woboodhaan keenya takka uummanni keenya qaama mootummaa irraa ta'e gargaarsa guddaa nu godhu jira. Isaa wajjin jirra. Gira.
Egaa ka guyyaa har'aa qabsoo jajjabaatu gaggeeffamaa jira handhuura Oromiyaa magaalaa Finfinnee naannoo Ayyar Xilaa fi akkasuma Zannaa Worqii gidduutti qabsoo guddaatu gaggeeffamaa jira. Qaamoleen mootummaa irraa ta'an ammoo gargaarsa guddaa uummata keenya godhu jiranii qeerroowwan keenya irra aananii jiranii dhakaanis tumamanis hedduu naamusa isaanii eeggatanii qeerroowwan keenya bifa adda ta'een kan socho'aa jiran yommuu ta'u hedduu nama gammachiisa. Ulfaadhaa horaa bulaa deebanaa isin hin jenne warreen akka nu daawwachaa jirtanillee egaa ka guyyaa har'aa rabbiin lubbuu keenya haa baasu rabbiin ruuhii namaa haa baasu qabsoo guddaa gaggeeffamaa jira. Akka rabbi nagahaan nu oolche nagahaan nu bulchu nagahaan nu galchu bakka jirtanitti du'aa keessaniin nu dagatina jenna. Bitaa mirgaan dhakaan darbatu jira bitaa mirgaan dhufaasa jira. Kanaaf inshallah hundi keessanii bakka jirtanitti nu jabaadhaa galatooma horaa bulaa deebanaa qabsoon kalee eegalle ammas ittuma fufna. Qeerroo walla gennami nu dhakaan darbannumi nu dhakaan darbannumi inyaanni wara warima anni wara warima anfaram ከሀገራችን የትም አንሄድም አንሸሽም ከሀገራችን የትም አንሄድም አንፈራም አንኮራም አንመታም አንፈራም አንኮራም አንፈራም አንኮራም ሰውን አንመታም ከሀገራችን የትም አንሄድም የትም አንሄድም ኖ ሰብሰብ ቀረ እናንተ ብቻ አጠሩሩ ቀሮ hindarbatina inesina kabajamtoota fi jaallatamtoota guyyaa har'aa handhuura Oromiyaa magaalaa Finfinnee ganda Ayyar Xilaa fi akkasuma Zannaa Worqiitti argamna. Guyyaa har'aa qabsoo guddaa godhamaa jira. Rakkoo guddaa nu dhabaa jirra qabsoo guddaa gaggeeffamaa jira. Guyyaa har'aa qabsoo guddaatu gaggeeffamaa jira magaalaa Finfinnee handhuura Oromiyaatti. Nafxanyaan guyyaa har'aa dhakaadhaa fi waan kana kan rakkisaa jiran woboodhaan keenya takka uummanni keenya qaama mootummaa irraa ta'e gargaarsa guddaa nu godhu jira. Isaa wajjin jirra.
Egaa ka guyyaa har'aa qabsoo jajjabaatu gaggeeffamaa jira. Handhuura Oromiyaa magaalaa Finfinnee naannoo Ayyarxanaa fi akkasumas Zannaa Worqii gidduutti qabsoo guddaatu gaggeeffamaa jira. Qaamoleen mootummaa irraa ta'an ammoo gargaarsa guddaa uummata keenya godhu jiranii qeerroowwan keenya irra aananii jiranii dhakaanis tumamanis hedduu naamusa isaanii eeggatanii qeerroowwan keenya bifa adda ta'een kan socho'aa jiran yommuu ta'u hedduu nama gammachiisa. Ulfaadhaa horaa bulaa deebanaas hin jenne warreen akka nu daawwachaa jirtanillee egaa ka guyyaa har'aa Rabbiin lubbuu keenya haa baasu, Rabbiin ruuhii namaa haa baasu. Qabsoo guddaa gaggeeffamaa jira. Akka Rabbi nagahaan nu oolche, nagahaan nu bulchu, nagahaan nu galchu bakka jirtanitti du'aa keessaniin nu dagatina jenna. Bitaa mirgaan dhakaan darbatu jira. Bitaa mirgaan dhufaasa jira. Kanaaf inshallah hundi keessanii bakka jirtanitti nu jabaadhaa. Galatoomaa horaa bulaa deebanaa. Qabsoon kalee eegalle ammas ittuma fufna. Qeerroo walla gennami nu dhagaan darbannumi nu dhagaan darbannumi inyaanni wara warima anni wara warima anfaram ሀገራችን የትም አንሄድም አንሸሽም ሀገራችን የትም አንሄድም አንፈራም አንኮራም አንመታም አንፈራም አንኮራም አንኮራም ሰውን አንመታም ከሀገራችን የትም አንሄድም No. Stop. Kerro. እናንተ ብቻ አጠሩሩ ቀሮ hindarbatina inesina kabajamtoota fi jaallatamtoota guyyaa har'aa handhuura Oromiyaa magaalaa Finfinnee ganda Ayyarxanaa fi akkasuma Zannaa Worqiitti argamna. Guyyaa har'aa qabsoo guddaa godhamaa jira. Rakkoo guddaa nu dhabaa jirra. Qabsoo guddaa gaggeeffamaa jira. Guyyaa har'aa qabsoo guddaatu gaggeeffamaa jira magaalaa Finfinnee handhuura Oromiyaatti. Nafxanyaan guyyaa har'aa dhakaadhaa fi waan kana kan rakkisaa jiran woboodhaan keenya takka uummanni keenya qaama mootummaa irraa ta'e gargaarsa guddaa nu godhu jira. Isaa wajjin jirra.
Egaa ka guyyaa har'aa qabsoo jajjabaatu gaggeeffamaa jira. Handhuura Oromiyaa magaalaa Finfinnee naannoo Ayyar Xilaa fi akkasuma Zannaa Worqii gidduutti qabsoo guddaatu gaggeeffamaa jira. Qaamoleen mootummaa irraa ta'an ammoo gargaarsa guddaa uummata keenyaa godhu jiranii qeerroowwan keenya irra aananii jiranii dhakaanis tumamanis hedduu naamusa isaanii eeggatanii qeerroowwan keenya bifa adda ta'een kan socho'aa jiran yommuu ta'u hedduu nama gammachiisa. Ulfaadhaa horaa bula deebanaa isin hin jenne warreen akka nu daawwachaa jirtanillee egaa ka guyyaa har'aa Rabbiin lubbuu keenya haa baasu, Rabbiin ruuhii namaa haa baasu. Qabsoo guddaa gaggeeffamaa jira. Akka Rabbi nagahaan nu oolche, nagahaan nu bulchu, nagahaan nu galchu bakka jirtanitti du'aa keessaniin nun dagatina jenna. Bitaa mirgaan dhakaan darbatu jira. Bitaa mirgaan dhukaasa jira. Kanaaf inshallah hundi keessanii bakka jirtanitti nu jajjabaadhaa. Galatoomaa horaa bulaa deebanaa. Qabsoon kalee eegalle ammas ittuma fufna. Qeerroo walla gennami nudakaan darbannumi nudakaan darbannumi inyaanni wara warima anni wara warima anfaram ሀገራችን የትም አንሄድም አንሸሽም ሀገራችን የትም አንሄድም አንፈራም አንኮራም አንመታም አንፈራም አንኮራም አንፈራም አንኮራም ሰውን አንመታም ከሀገራችን የትም አንሄድም No. Stop. Kerro. Inna debicha atoruru. Kerro. Hindarbatina innesina kabajamtoota fi jaallatamtoota guyyaa har'aa handhuura Oromiyaa magaalaa Finfinnee ganda Ayyar Xeenaa fi akkasuma Zannaa Worqiitti argamna. Guyyaa har'aa qabsoo guddaa godhamaa jira. Rakkoo guddaa nu dhabaa jirra. Qabsoo guddaa gaggeeffamaa jira. Guyyaa har'aa qabsoo guddaatu gaggeeffamaa jira magaalaa Finfinnee handhuura Oromiyaatti. Nafxanyaan guyyaa har'aa dhakaadhaa fi waan kana kan rakkisaa jiran woboodhaan keenya takka ummanni keenya qaama mootummaa irraa ta'e gargaarsa guddaa nu godhu jira. Isaa wajjin jirra. Yeah.
Egaa guyyaa har'aa qabsoo jajjabaatu gaggeeffamaa jira. Handhuura Oromiyaa magaalaa Finfinnee naannoo Ayyar Xilaa fi akkasumas Zannaa Worqii gidduutti qabsoo guddaatu gaggeeffamaa jira. Qaamoleen mootummaa irraa ta'an ammoo gargaarsa guddaa uummata keenya godhu jiranii qeerroowwan keenya irra aananii jiranii dhakaanis tumamanis hedduu naamusa isaanii eeggatanii qeerroowwan keenya bifa adda ta'een kan socho'aa jiran yommuu ta'u hedduu nama gammachiisa. Ulfaadhaa horaa bula deebanaas hin jenne warreen akka nu daawwachaa jirtanillee egaa guyyaa har'aa Rabbiin lubbuu keenya haa baasu, Rabbiin ruuhii namaa haa baasu. Qabsoo guddaa gaggeeffamaa jira. Akka Rabbi nagahaan nu oolche, nagahaan nu bulchu, nagahaan nu galchu bakka jirtanitti du'aa keessaniin nun dagatina jenna. Bitaa mirgaan dhakaan darbatu jira. Bitaa mirgaan dhufaasa jira. Kanaaf inshallah hundi keessanii bakka jirtanitti nu jabaadhaa. Galatoomaa horaa bulaa deebanaa. Qabsoon kalee eegallee ammas ittuma fufna. Qeerroo walla gennami nu dhagaan darbannumi እኛ አንወራወርማ አንፈራም ከሀገራችን የትም አንሄድም አንሸሽም ከሀገራችን የትም አንሄድም አንፈራም አንኮራም አንመታም አንፈራም አንኮራም ሰውን አንመታም ከሀገራችን የትም አንሄድም ኖ ሰብ ቀሮ እናንተ ብቻ አጠሩሩ ቀሮ hindarbatina እነስና kabajamtoota fi jaallatamtoota guyyaa har'aa handhuura Oromiyaa magaalaa Finfinnee ganda Ayyar Xilaa fi akkasuma Zannaa Worqiitti argamna. Guyyaa har'aa qabsoo guddaa godhamaa jira. Rakkoo guddaa nu dhabaa jirra. Qabsoo guddaa gaggeeffamaa jira. Guyyaa har'aa qabsoo guddaatu gaggeeffamaa jira magaalaa Finfinnee handhuura Oromiyaatti. Nafxanyaan guyyaa har'aa dhakaadhaa fi waan kana kan rakkisaa jiran woboodhaan keenya takkaa'u ummanni keenya qaama mootummaa irraa ta'e gargaarsa guddaa nu godhu jira. Isaa wajjin jirra.
Egaa ka guyyaa har'aa qabsoo jajjabaatu gaggeeffamaa jira. Handhuura Oromiyaa magaalaa Finfinnee naannoo Ayyarxilaa fi akkasuma Zannaa Worqii gidduutti qabsoo guddaatu gaggeeffamaa jira. Qaamoleen mootummaa irraa ta'an ammoo gargaarsa guddaa uummata keenyaaf godhu jiranii qeerroowwan keenya irra aananii jiranii dhakaanis tumamanis hedduu naamusa isaanii eeggatanii qeerroowwan keenya bifa adda ta'een kan socho'aa jiran yommuu ta'u hedduu nama gammachiisa. Ulfaataa horaa bula deebanaas hin jenne warreen akka nu daawwachaa jirtanillee egaa ka guyyaa har'aa Rabbiin lubbuu keenya haa baasu, Rabbiin ruuhii namaa haa baasu. Qabsoo guddaa gaggeeffamaa jira. Akka Rabbi nagahaan nu oolche, nagahaan nu bulchu, nagahaan nu galchu bakka jirtanitti du'aa keessaniin nu dagatina jenna. Bitaa mirgaan dhakaan darbatu jira. Bitaa mirgaan dhufaasa jira. Kanaaf inshallah hundi keessanii bakka jirtanitti nu jabaadhaa. Galatoomaa horaa bulaa deebanaa. Qabsoon kalee eegalle ammas ittuma fufna. Ero wala gennami nudakan darbannumi inya annu wara warma anfaram ሀገራችን የትም አንሄድም አንሸሽም ሀገራችን የትም አንሄድም አንፈራም አንኮራም አንመታም አንፈራም አንኮራም ሰውን አንመታም ከሀገራችን የትም አንሄድም No. Stop. Kerro. እናንተ ብቻ አጠሩሩ ቀሮ hindarbatina innesina kabajamtoota fi jaallatamtoota guyyaa har'aa handhuura Oromiyaa magaalaa Finfinnee ganda Ayyarxeenaa fi akkasuma Zannaa Worqiitti argamna. Guyyaa har'aa qabsoo guddaa godhamaa jira. Rakkoo guddaa nu dhabaa. Jirra qabsoo guddaa gaggeeffamaa jira. Guyyaa har'aa qabsoo guddaatu gaggeeffamaa jira magaalaa Finfinnee handhuura Oromiyaatti. Nafxanyaan guyyaa har'aa dhakaadhaaf waan kana rakkisaa jiran woboodhaan keenya takka uummanni keenya qaama mootummaa irraa ta'e gargaarsa guddaa nu godhu jira. Isaa wajjin jirra.
Egaa guyyaa har'aa qabsoo jajjabaatu gaggeeffamaa jira handhuura Oromiyaa magaalaa Finfinnee naannoo Ayyarxilaa fi akkasumas Zannaborqi gidduutti qabsoo guddaatu gaggeeffamaa jira. Qaamoleen mootummaa ta'an ammoo gargaarsa guddaa uummata keenya godhu jiranii qeerroowwan keenya irra aananii jiranii dhakaanis tumamanis hedduu naamusa isaanii eeggatanii qeerroowwan keenya bifa adda ta'een kan socho'aa jiran yommuu ta'u hedduu nama gammachiisa. Ulfaadhaa horaa bula deebanaas hin jenne warreen akka nu daawwachaa jirtanillee egaa guyyaa har'aa Rabbiin lubbuu keenya haa baasu, Rabbiin ruuhii namaa haa baasu. Qabsoo guddaa gaggeeffamaa jira. Akka Rabbi nagahaan nu oolche, nagahaan nu bulchu, nagahaan nu galchu bakka jirtanitti du'aa keessaniin nu dagatina jenna. Bitaa mirgaan dhakaan darbatu jira. Bitaa mirgaan dhufaasa jira. Kanaaf inshallah hundi keessanii bakka jirtanitti nu jabaadhaa. Galatoomaa horaa bulaa deebanaa. Qabsoon kalee eegalle ammas ittuma fufna. Ero wala gennami nunda kan darbannumi inya annu wara warma anfaram kagarachin yetim annedim anshashim kagarachin yetim annedim anfaram ankoram anmatam anfaram ankoram anfaram saun anmatam kagarachin yetim annedim